Imaammanni dinagdee waggoota dheeraaf damee tokko qofa irratti hirkatee guddina dinagdee biyyattii kan quucarse yommuu ta'u, jijjiiramaan asitti imaammanni dinagdee damdaneessaa hojiirra erga oolee dameen turizimii akka utubaa dinagdee tokkotti qabatamuun xiyyeeffannoon kennamee fi hojii damicharratti hojjetameen bu'aan ajaa'ibsiisaan galmaa jira. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad turtii NBC Itoophiyaa waliin taasisaniin ga'umsaa fi hawwata turizimii guddaa Itoophiyaan qabduu fi damichaa fi xiyyeeffannoon olaanaan laatamee hojjetamaa jiraachuu dubbatanii አንድ ሰው ኢትዮጵያ ከመጣ በኋላ ወደ ሰሜን ሄደን እንበል Namni tokko Itoophiyaa daawwatuuf dhufee gama kaabaa deeme haa jennu achi ol ka'iinsa lafaatii Afrikaarra lammaffaa akka ta'e gara Raas Daashin ilaala. Achi sa'a lama konkolaachisee Gondar dhufee hambaalee seenaa masaraa Faasil daawwata. Sa'a tokko deemee iddoo hawwata gurguraa daawwata. Seenaa amantii kiristaanaa qoratuu feenan barreeffamoota harkaa fi manneen kiristaanaa waggoota 900 ol lakkoofsan ganna. Yoo gara bahaatti malee Baale daawwate uumama ajaa'ibaa waaqa uumaa ittiin qusanne dachee dinqisiisatu isa simata. Tulluu Diimtuun sirrii galaanarraa meetira 4300 ol biyyattiitti ol ka'iinsa lafaa isa lammeessooti. Achi gubbaa haroo uumamaa jedha Diimtuu sanyii biqilootaa fi simbiroota biyya keenya qofa keessatti argaman daawwatu. Diqqoo sixxee holqa Soofumar akka masgidaatti kutaalee addunyaa adda addaarraa afaanota 60 oliin waggoota 800 dura Qura'aan itti barsiifamaa turan argatta. Kutaalee biraa deemte akkasuma kana maraa naannawa tokkotti argatta. Kun warraa dhimma kanarratti EMN Plus waliin turtii kan taasisan qorataa fi ogeessi turizimii obbo Abrahaam Eebbisaa misoomni koriidariitii fi kanneen biroo Finfinneetti hojjetaman jijjiirama guddaa kan fidanidha jedhanii jiru. Biyya tokko keessatti turizimiidhaaf wanti hedduu murteessaan infraastiraakchariidha misooma. Magaalaan Finfinnee magaalaa Afrikaanotaati. Konvenshin seentariin konferensii gurguddaan akka addunyaatti geggeeffaman waan ajaa'ibaati. Waggaa kana keessa staatiksii isaanii ilaalaan ture galii guddaadha kana jira erga. Biyya Afrikaarraa, Awurooppaarraa, Eeshiyaarraati. Magaalaa kanatti keessummoonni yaa'aa turanii hedduudha. Adwaan akkaataa muuziyeemiin sun itti ijaaramee jiru agarteetta baay'ee hedduu bareeda. Achi keessatti walgahii hedduutu geggeeffama. Baay'ee waan itti boonnuudha. Hojiin misoomaa magaalaa Finfinnee fi akka biyyaatti hojjetame seenessa dogoggoraa fi jibbarraa maddee fi Itoophiyaa xureessuudhaaf himamaa ture kan jijjiirii ta'uudhaas obbo Abrahaam ibsanii jiru. Magaalaan Finfinnee koriidariin kun miidhagina inni fideen immeejii naareetiiviin warri Awurooppaa kanaan dura biyya hiyyeessaa biyya homaa gochuu hin dandeenye jedhanii yaadaa turan naareetiiviin sun geeddaramaa jirama. In Afrikaa, Hoorn Afrikaa keessatti, Gaanfa Afrikaa keessatti bakki itti walgahiin geggeeffamu ija jabaannee dubbachuu kan dandeenyu waggaa dheeraadhaaf kan hin turre giddugaleessi gamtaa Afrikaa biyya kana jiraatu jiru malee yeroo ammaa garuu bifa qindaa'aa ta'een akkaataa kanaan qindaa'ee dhufuunsaa baay'ee nama boonsaa jechuudha. Gufuun guddina damee turizimii Itoophiyaa himamsa lammiileeti kan jedhan obbo Abrahaam lammiileen Itoophiyaa hunduu waa'ee biyya isaanii sirnaan hubatanii addunyaatti himuun guddina damee turizimii biyyattii keessatti shoora olaanaa bahachuu akka qaban dhaamanii jiru. Akka lammii tokkotti biyya qabda taana waa'ee biyya keetii dubbachuun dirqama. Ati ambaasaadara biyya keetiiti. Kun siyaasa wajjin waan adda addaa waliin qabatu. Biyyi biyyadha. Biyyoota Afrikaa keessaati. Konferensii adda addaa irratti walgahii adda addaa irratti yeroo hirmaannu waa'ee biyya isaanii baay'ee ibsanii dubbatu. Nu bira hanqina guddaatu jira. Waa'ee biyya keenyaa yoo ibsinee dubbanne naareetiivii sirriitti yoo qabanne hubanne ani waa'ee biyya kootiin dubbadhu taanaan eenyutu dhufee naa dubbata? Adiin dhufee naaf dubbatu? Kun waan hin taane. Ministeerri muummee Federii Dr. Abiy Ahmad milkaa'ina damee turizimiitii fi hojiin bu'uuraalee misoomaa diriirsuu fi beeksisuu bal'inaan hojjetamaa jiru Itoophiyaan damicharraa fayyadamtu akka taatu kan taasisuudhaas jedhanii jiru. እንዴት ነው መንዝረን ለዓለም ገልጠን amma haala kamii addunyaatti caalaa beessinnee irraa fayyadaanna ka jedhu xiyyeeffannoo hojjetamaa jira. Iddoo turizimii qanu misoomsaa bu'uuraalee misoomaa barbaachisan guutaa akkasumallee hojii beeksisuu irratti kutannoo hojjetaa jirra. Kana irratti hanqina guddaatu jira. Hojii hagammaatti hojjetame jajjabeessaati ullee hedduutti nuuf hafa. Gama biraatiin hubannoo ilaalchaa fi damichaaf qannu hundee irraa jijjiiruu feesisa. Hanqinoota kaniiwwan furree jennaan Itoophiyaan biyyoota addunyaa irratti turistoota baay'een daawwatamanii fi damicharraa bu'aa guddaa argatan keessaa tarree duraa akka hiriirtu shakkii tokkollee hin qabu.